ergaa ariifachiisaa kana hundi keessan sheer riipoost koppii liinkii waliif godhaa jechuudha. Namni dhugaadhaan dhugaa jettu, namni sobaan immoo soba jettu. Gurbaan asirratti argitan kun Firoo jedhama. Firoon kuni guyyaa kaleessaa fireendiinsaa eda galgala mana isaa dhattee mana isaatti fooqii sadarkaa salgaffaarraa gad darbatamtee sammuun baqaqee duuteedha jechuudha. Mana isaattidha kan isheen duute. Haa ta'uyyuu malee gurbaan kun magaalaa Dubaayii gadhiisee akka jiru yookaan immoo biyya Dubaayii gadhiisee akka jiru eduma galgala tikkeettii kutatee biyya Dubaayii keessaa bahee akka jiru odeeffannoon nu gahaa jira jechuudha. Warri naannaa isaa teessanii dhugaa mucattii kanaa dhoksitanii mucattii duute kana dhoksitanii gurbaan kun biyya Dubaayii akka inni gadhiisu gootanii dhuguman isiniin jedha duuti mucaa kanaa gar tokkottaa deebi'u malee tokko keessa walitti dhufnaa jechuudha. Kan isin jirtan Dubaayii keessa akka ta'e hin dagatiinaa. Isin jechuun warra jechuudha. Waraabessa gogaa hoolaa uffatee nama keessa deemaa ooludha waan ta'eef tokko kee funaanamtee biyyatti hin galtu taanaan isa kana walitti deebinaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee mucaan kun Itoophiyaa galee taanaan poolisoonni Itoophiyaa bakka inni jirutti jechuudha. Poolisoonni federaalaa kan Itoophiyaas ta'a kan iddoo biraas mucaan kun bakka jirutti akka inni nuu qabamu bakka jirutti seera jala akka inni nuu oolu adaraas ni hin jenneerraa jechuudha. Dhuguma dhugaa barbaaddu taanaan dhuguma imimmaan namaatu sin gaddisiisa taanaan mucaan kun lafa inni jirutti to'annoo seeraa jala nuu oolcha. Isatu ajjeese haa ta'u harka keessaa qabaatoo harka keessaan qabu haa ta'u dhokachuumti isaayyuu Dubaayii keessa jiras haa ta'u Dubaayii keessaa baheeras haa ta'u dhokachuumti isaayyuu nuun waan biraa yaada biraa keessa nu gashee waan jiruufi gurbaan kun gadi ba'ee kunoo asan jiran jedhu taanaan bakka jirutti to'annoo seeraa jala akka nu oolu adaraa isiniin jenneerraa jechuudha. Adaraa isiniin jenneerraa jechuudha. Warri mucaa kana immoo akka inni Dubaayii keessaa bahuuf haala mijeessitanii har'a afaan qabattanii dhiiga namaa wajjin dhangalaasaa jirtan jechuudha. Isinitti deebina. Isin warra jechuudha. Dhokatee lubbuu namaa dabarsaa jiru caalaa kun warra yuunifoormii uffatee gola madaamii keessa dhaabatutu akka paaworii qabu hin beektan isa kanaa jechuudha. Isa kana hin beektanii jechuudha. Yeroo dhiyootti garuu ofiisiin barsiifnaa jechuudha. Dhuguman isiniin jedha. Ani wanti hin beeku jechuudha. Birriin ishiin haga irraatitti biddireeffatteeti isa ayidii hojjechiistee iyyuu hin kaffalamne kunootee yoo barbaadde dawwaleen sii fida nama sana. Eenyuuf ayidii hojjechiiste hudde? Daanii mucaa kaameeramaan shaarja keessa. Daanii masara nuu fidi yala biyyeen nu nyaatti daanii tiimti filtaawas. Kunoo sirkiin isaan hojjetu har'a sirkiin isaan hojjetu daganamaatti ittiin dawwalaa jira maal takka uumame gaafachuudhaaf. Eessaa reeshi seena asirratti eessaa fiddee moo firootti moo ayidii naa hojjedhottee birrii laattee irratti wal loluu reessaa. Ani kanan sitti haasa'aa jiru mucayyoon ayidii ela dhaggeeffadha. Mucaa duuka wal jaallachuun isaanis sirriidha. Mucaa biyyaa fiduun ishee sirriidha. Garuu mucaa biyyaa fiduun ishee sirriidha. Isa sana dhiistee dagattee bira dabarteetti. Amma kan isheen dhaabbataa duukaa jirtu firoo duukaa isa jedhan kanadha. Mucaa wallaggaa jechuudha. Tokko qabadha. Kabiraan immoo mucaan ayidii hojjetachaa jirti. Ayidii hojjetachaa jirti. Ayidii ishee kan hojjechaa jiru firoodha jechuudha. Si galee malee waa'ee liqii minaamini sana dhiisa isa liqii hin baafne ayidii hojjetachaa jirti mucaan bara. Liqii ishii sinirra jiru birrii ishii sinirra gataadhaan nu hin kaffallaa. Ammoo ta'eera. Birrii irraa qabdanii nu dubbisaa irraa kaffallaa jechuudha dhugaa waaqayyo. Siif akkasitti osoo hin taane ani dhugaa jirtu sinitti maa jira kanaafuu dhiifama maraafu. Ani dhugaa jirtuun sinitti mee malee seenu dhiisii gurbaan ati jettu suni innis haqa mucattii hin kaffalaa majammaraa sababii isaatti dhaqxee diina harka bootee lubbuun ishee akka baddu kan godhe abbaa manaa isa jalqabaa sana. Siigalee jaallatu jibbu mucichi biyya kana keessa jiraachuu hin qabu. Du'atti murteessinu biyya kana keessa jiraachuu qabu, hidhamuu qaba, seeratti dhiyaachuu qaba. Dhugaan jirtu kan. Intala dubartii taatee dhugaa dubartiin dhoksa jettee as jala wal nyaatta taanaani boru yoo siif taa'uu dide ilmoo keef ta'a seeraan haasa'a beetiin kunoo obboleettii gurreedha. Kaleessa bira oolte har'a hojiif wal qaxaranii jiru dhugaa jirtu irra deebitee sinii kaalifattu. Intalli nama shiroof barbaree bitate
galtee iraatiin hojjetatta jettee karoorfattee osoo nyaatiin akkan dhugaa urjiin kun waan hin beekun qaba jechaa jirti namni tokko fedhiidhaan jalaa buusa. yaadii galchi yaadii bootii kennee miidhagina. Guutuu ta'e. Nabuusaatti galchaa qarshii dandeenyaan galchi nama waan ta'eef. Hayya dhugaa beektu haa dubbattu. Agas digatawa sa kawapan mo kita na magati. Sagadeng kaya jarang. Yan jiraasay asii jirai. Sena nesa tibeta dopsi beta biyati beta majayon tundala tu esa kata dem beta mal fakasitina so tama duga nama wadu dem tanse. Mijayoon kuni daaniidhaan erga adda baate turte mucaa kana wajjin erga wajjaalala jalqabanii mucaa kana bira mana isaa keessa mijayoon kunan fooqirraa darbitee jechuudha. Kan itti gaafatamu qabu mucaa kaleessa biyyarraa fidde san osoo hin taane kan mana isaa keessaa darbite san barbaada nuti galee dhugaa namaan awwaalin mijayoo kana obsiin beeta taanaan mijayoo kana nan beeka mijayoon kun kan akkanaati jedhee nutti waa'ee ishee hin beeta taanaan an kanaan booda ammoo oduu namaa qabattee hin deemin kan barbaanu nuyi dhugaa ishee barbaadaa jirra irras taanaan boruus taanaan si galee. Kanaaf nuti kan barbaadaa jirru mana ishiin keessaa of darbite mucaa ishiin biraa of darbite mana isaa keessaa kan of darbite san barbaadaa jirra nuti. Daan irraa dhimma hin qabnus adda baanii namni tokko wal jaalataa erga waliin taane adda baan bakka. An kanaan booda wanti barbaadaa jirru mucaa mana isaa keessaa kaleessa mana isaa keessaa of darbite sanidha. Obsi nan beekaa seenaa ishii nan beekaa yoo jette immoo nutti himi. Kana booda nutti odeessinaa oduu biraan dhugaa ishee barbaadaa jirra waan ta'eef oduu biraan barbaadna nuti nuna cabaabbarina. Dhugaa jiru sittaa sa'aatii jira. Waa'ee daanii waa'ee daanii kaleessa dheengadda adda baan nutti odeessinu namni tokko adda baa wal jaalata bakka mucaa ammaa barbaadaa jirra nuti nurraa dhiisaan oduu biraan barbaannudha. Garuu oduu miidiyaa kanarraa baay'eedha. Mucayyoo immoo rakkoo ishii mataa isheetiin hin beekti namatti dhaamattee illee deemtee hin beekti jechuudha. Icciitii ishii nama bira jiru jiraadha. Galee. Kanaaf mucayyoo akkasii asirratti Agas jaallannu beekna nam tokko erga adda bahee yoo beektan mucayyoo kana nama wajjin barane nama maatii ishee beenudha. Nama kaleessa wajjin nyaannee dhunnii maatii tokko eenyummaa namaa hin beekne naasaayinaa akkuma Eenyummaa namaa hin beekne. akkana asirra fidanii naasaayinaa dhimma namaa jechuudha. Ati maal jedhetta waan beektu san Akkana haasa'e. ta'ee miidhamtee erga miidhamtee ishiin nama ishii miidhe kana hin beektidha. Erga isheen miidhamtee immoo akkas ta'eedhaan irraa dhimma hin qabnu nuyi mucaa isheen biraa miidhamtee har'a immoo gaafa poolisii irratti bilbilu kan ishiin beekumte shuma kana iyyuu akkamitti beekamte yoo hin beekne barii isaa bannattee too ibsitee mana isaa kana seera kabachiisi mana kee jechuudha okee oduudhaaf miti kan dhufne haqa baasuudhaaf dhufne miti micoo kana sa'aatii gimmaasha kan na bira turtee haqa ishee dubbachaa jira ijoolleen immoo haqan beeka jedhanii koomentiirra barreessanii too gastiirra kan galchitanii namaaf wantini takaraakaraa jirtu amma ishiin kun daaniidhaaf takaraakkaruu galti ishiin sunoo seenaa gad bu'ii seenaa bu'i. kanas bakka namaaf hin hoogganina haqiidhaaf ta'a bannaataችሁ እንዴ abeluun jedhina ishii boru amma isa takaraakaru dhiirri jechuudha isuma ajjeesa okee Dubbattee goddanyaa kiyyaa jette. Mucaanis ishiinis goddanyaa kiyyaa jette. Inshallah gisee qabbalee sanis Dubaay keessaa naqqii dhoksee maallaqa keenya boodatti nu dhaabee haadha ishii sanillee haadhafillee kennama odee dhugaan ishiillee ba'uu didubettu dubartumata akkanatti haaloo nutti baatu. Hammallee harmalloonni dhalaa ishii mana ol keessee dhufte kaatee jirti jechuudha intala kan gidduutti. Kijibdoota mucaan gamuu jaaladhuun gadi baasi dhugaa jirtu hin beektuu taa'e. Mucaa suura wajjin ta'ee halgaa tokkorra hojjechiisanii postataa jiru gadi baatee jaalallee ishii miteetti. Sitti ulfaatu borilloon birattu karaatti hafuu dandeessa. Waaqni ishii kana hawwaatu
Safu. Isaaf quuqqamtaa achitti fixadhaa. Safu. Uffanii dhugaan intala namaan awwaalina asirra. Beeto haasa'e. Yeroo tokko jechuudha masi aasaadhaaf miti kan dhufne jechuudha sii galee haqa micoo kana barbaadu erga taane hundumti keenya dhufeetoo abbaan feeyyummaaf obboleessi kiyya dhufeetoo haqa micoo dhoksee haqa kiyya antanii oromiifan beektu namni warra jettan koomentiirra eeyyeen hin beektanii ana ammana beektu oromiiffa hin beeku eeyyeen amaariffan baradhee oromiiffa kanaaf jechuudha. Akkan dandeettan aasaa gurra keessan kur godhaati dhaggeeffadhaa sinii galee gurreen dhufeetoo waa'ee kiyyaaf mormuun qabu ani balleessaa yoon qabaadde ati eenyu sila taatiif dhiiraaf dhufteetoo daaniin akkana abeluun akkana caaltuun akkana kan jettu kan duuteme obboleettii keeti shi dhiiraaf kan mormitu maal sila taateefi indee kan du'ee dhiisteetoo kan jiruuf maaf mormita afaan kee cufiiti jechuudha ati yubbee gastii kanarraa jechuudha kanaafu wanta haasoftan irratti seeraan aasaa ishii abbaan fee dhufeetoo waa'ee beetii dhimman qabu beetiin of beekti haasa'uu beekti dubbachuu beekti daaniin yoo jiraate haqa yoo qabaate dhufeetoo haasa'u ani silan haqa qabaadhee fi laayivii kanarra kanan jiru micoonna bira oolte kalee odoon wal dhabbii qabaanne odoon ani ishii fadhe odoon haala sirrii in keessummeessine ta'ee balaa kiyyaan duute jedheetan laayivii kanarra hin taa'u sinii galee haqa silan qabuu fi kaleerraa amma irratti laayiviirra kanan bulee jechuudha sinii galee waa'ee daanii kee waa'ee abbaluu kee waa'ee firaa kee dhiisitii jechuudha haqa yoo qabaatte fidiiti haasa'i yoon qabaanne immoo jechuudha namni gizee haasa'u afaan namaa hin qabina ishii ati jechuudha dhiiraaf kan mormitu boruu waan sirra ga'u hin beektu okay ijoolleen shamarran immoo jechuudha please dhaggeeffadhaa ishii dhaggeeffadhaa dhiiraaf jettanii ta'u lubbuu keessan of hin balaalina okay maaliif amma mafee dhiirri viidiyoo yoo sin irratti qabatee jechuudha qaamni beetiin qabdu qaama haadha ishii qabdudha sinii galee obboleessi kiyya haadha hin beeka waan ta'eefu yoo postatis postatu dhugaa abbaan fee amma jechuudha qaama kiyya qullaa odoo nan postata jedhee jechuudha birrii nan kaffalaaf iyyuu jechuudha sinii galee maaliif qaamni haadha kiyya qaamni obboleettii kiyya kiyyuma waan ta'eef jechuudha sinii galee kanaaf jettaniitu dhiiraaf jettaniitu maaliif lubbuu keessan dhabdu indee micoon kun imee jechuudha masiikoo kalee shiroo miti barbaree biddeen kiisii tokkoo fi akaayii gimmaasha fuutee deemte boruun kaffala jetteeto jechuudha arra sa'aatii 10tti birrii saniyyuu fideen dhufa jetteeto micoon kaayyoo qabdi hojjechuuf kaayyoo qabdi sii galee namni hojjechuuf kaayyoo qabu deemteeto dhiiraaf of saaxiluu jechuun maal jechuudha kaayyoo baaneef haa beeknu dhiirri in jaalatta eeyyeen jaalalli anuma jirudha beetirraa bichaa miti kan jalqabe beetiin in jaalatti in dhiisti in jaalatti in dhiisti maaliifi kun riyaaliitiidha sinii galee kun waaqayyoon kan Mucayyoo kanarraa bittee gurree faadhanii kolfu warri ganama sobaa suuqiin seennee dhaliin nama mormaa. nu bira ana kino viidiyoo isaanii sini ergu viidiyoo nafaana oolte sini ergu viidiyoo post godheera ndoom gimmaasha isaa Bira jira beetii kun. Beetti anuu taaptaap sinii gochaan ture yeroo sin laayivii irra turtanii. Inde kanaafu haqa micoo hin dhoksina seenaan haqa micoo yoo qabaatte yookiin safuun wanta beektu yoo jiraatte irraa na haasoftu zim jedha dhaggeeffadha kan taazabdaniitoo kan irraa qabattan ajandaadhaan qabadha sinii galee malee abeluun akkana jettaniitoo waa'ee kiyyaa namni tokko akka mormine jechuudha eeyyee micoon ana bira walii galteerti 2,000 akka hojii arra jalqabdu jechuudha isa nan beeka waa'ee oolmaashina faana takkaan sinittan himaa jechuudha riikardii faana akkaataa wajjin aasofni faana akkaataa wajjin oolle faana viidiyoon qaba akkaataa tiktookii kiyyarra oolte akkaataa keessummeessite sinii galee ordarii 7 baaste kalee sa'aatinuma muraasa keessa ordariin ishiin baasteeyyuu viidiyoo banee sinitti agarsiisuu hin danda'a ordarii san hin baasne sinii galee aasaa kanan kaffalee fi ishuma sa'aatii 5tti silan beekuuf micoodha sinii galee micoon kuni fooloorsii kiyya miti sinii galee ishiin na beekti maaliif obboleetti guree waanan ta'eef waanan laayivirra hojjedhuuf na hordofti ani garuu ishiin beeku fooloo kalee goote ishiin fooloo na gooteerti jechuudha sinii galee hin beeku ani garuu orderiin ishiin baasteeyyuu hin baane amma yoonaa jechuudha sinii galee ammanuman ishiidhaaf quuqqame maaf kan wajjin nyaattan kan wajjin dhugdani kalee kan wajjin wanna ta'e dabarsitanii dhuftanii ishi eessa ijoolleen dhiiraa kan jedhamtanii haqa yoo qabaattan dubbadha indee kanaafu jechuudha namni gastiirra dhufeetoo haqii gizee dubbatu jechuudha afaan keessan qabadha sinii galee
kanaan booda naa sa'u jechuudha. Afaan keessan qabadha. Namni tokko beetiidhaaf akka mormini. Namni tokko